Ashamaa akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya wiirtuu miidiyaa irraa oduu galgala kanaa qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Oduu waliin kan isin faana turu ani Lubee Girmaati. Himatamtuun magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Burraayyuutti daa'imman lama haala suukkanneessaan ajjeestee murtee du'aan adabamte. Dabalata isaa Yoonas Mangashaa akka taanutti qindeessa. Himatamtuun Nagaasee Kabbadaa jedhamtu kun magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Burraayyuutti eebila 27/2015 kan sa'aatii 5tti dukkana da'eeffachuudhaan daa'imman lama umurii waggaa 12 fi waggaa 2 ottoodhaan kukkutuudhaan ibiddaan gubuun haala suukkanneessaan ajjeesuun isheen yaadatama. Manni murtii magaalaa Shaggaris dhaddachaa har'a ooleen himatamtuu Nagaasee Kabbadaa du'aan akka adabamtu murtoo dabarsuu isaa miidiyaaleen biyya keessaa gabaasaa oolanii jiru. Yakki kun akka lakkoofsa Itoophiyaatti eebila 27/2015tti magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Burraayyuutti raawwatame. Obbo Geetaawun Baalchaa haadha warraa isaanii erga fuudhanii reefuu ji'oota muraasa ta'e waliin dhimma qabiinsa ijoollee isaanii irratti wal dhabaa turan. Halkan yakki raawwate abbaa ijoollee aadde Nagaasee waliin dhimma ijoollee irratti walitti bu'anii sirraa gargar baheen ijoollee koo guddisuu barbaada jechuun abbaan ijoollee kanaa obbo Geetaawun Baalchaa haadha warraa isaaniitti dheekkamanii gara hojii isaanii deeman. Bakka hojii isaanii buluun barii yeroo hojiidhaa deebi'an balballi manaa banamee ijoollee isaaniitti ibiddi qabatee akka argan achiis mana baasanii akka ofii isaaniitti of wallaalan dubbatan. Poolisiin Burraayyuu eeruu uummataa bakka yakkitti raawwate qaqqabee ijoolleen haala suukkanneessaan ajjeefamuu hubate. Ergasii dubartiin amma yakkamtuu taate kun ajjeechaa raawwattee miliquuf yaalaa turte. Boodarras akka poolisiin jedhetti eeruu uummataan Burraayyuu iddoo addaa Saansusii jedhamutti caamsaa 9/2023 poolisiin to'atamte. Haalatti to'atamte yeroo himanis bosona keessatti of ajjeesuudhaaf osoo deemtuu uummanni argee poolisiif eeruu kenne. Yeroo qaqqabnu barakinaa bitattee shaashishee mukatti dha'attee of ajjeesuuf osoo yaalii gochaa jirtu qaqqabne jedhe poolisiin akka BBC'tti himetti. Dubartiin kun abbaa warraa ishee obbo Geetaawun Baalchaa haaloo ba'uuf ijoollee kana akka ajjeesteeme. Kanas jecha kenniteen amanuu qajeelcha poolisii Burraayyuutti qondaalli dhimmicha qorataa turan Saajiin Olaanaa Qananiisaa Taaddasaa himanii jiru. Himatamtuun lubbuu ijoollee lama haala suukkanneessaa ta'een ajjeefte kun du'aan har'a adabamtee jirti. Himatamtuun kun sibiila qara qabuun morma murtee ajjeesuun ergasiis gubuun himata irratti dhiyaateen badiin irratti argamee jira. Gochi kunis hawaasa keessatti yeroos dheekkamsa guddaa kaasee ture. Manni murtiis dubartiin kun haaloo ba'iinsaaf ijoollee ola deeman kana yakka suukkanneessaa irratti raawwachuun kan ajjeeste ta'uu isheetiin du'aan adabee jira. Yeroos poolisiin maatii ishee waa'ee amala shakkamtuu kanaa gaafate maatiin shakkamtuu kanaa amala hammeenyaaf gara jabummaa akka qabdu himuu isaanii dubbate. Seera yakkaa Itoophiyaa keessatti murtiin du'aa eeramee jira. Yuunivarsiitii Finfinneetti damee barnoota seeraatti Piroofeesara Tumsaa kan ta'an Dr. Maharii Raddaayii dhimma kanarratti BBC'n dubbisee seerri yakkaa Itoophiyaa keewwata adabbii du'aa akka qabu himuun yakka addaa kan mootummaa fi uummata irratti raawwatame akkasumas sadarkaa nama dhuunfaatti yakka ajjeechaa namaa haala suukkanneessaa fi haraamuu taheen yoo raawwatame abbootiin seeraa adabbii du'aa akka kennaniif seera irratti taa'ee jira jedhan. Haa ta'u malee Itoophiyaatti adabbiin du'aa haa raawwatamuuf murtoon abbootii seeraa qofti gahaa miti jedhan. Sababiin isaa pirezidantii biyyattiitiin raggaasifamuu qabas jedhan. Pirezidantoonni Itoophiyaa immoo murtee kana yoo raggaasisan hin mul'atanis jedhan. Haala kanaan adabamnaan hamma murteen ragga'ee dhufutti ni hidhama yookiin hidhaan isaa umurii guutuun ta'a jechuun ibsan. Haa ta'u malee kanaan dura murteen du'aa raawwatee beekaas jedhan Dr. Mahariin. Bara bulchiinsa Addawaayitti murtiin kun raawwatamus eeran ta'us mudannoowwan 2 yookaan 3 murteewwan hojiirra hin oolle akka jiru nan yaadadha jechuun BBC'tti himanii jiru. Haa ta'u malee yeroo baay'ee abbootiin seeraa adabbii du'aa akka hin kenninee fi umurii guutuu akkasumas hidhaa waggaa 25 fa'aa akka murteessan himanii jiru. BBC'n dhimma xiinsammuu namoota yakka suukkanneessaa akkasii raawwatanii ilaalchisuudhaan gargaaraa Piroofeesara Clinical Psychology fi Neuropsychology kan ta'an Simon McCarthy Jones sababa namoonni nama hubaniif himanii jiru. Waa lamatu jiraachuu danda'a jedhan. Miidhaan nama sanaa ittiin dhaga'amu yookaan hin gaddisiisuun yookaan ammoo miidhaa nama sanaa ni jaallatu yookaan itti gammaduu jedhan. Sababa biraa ta'uu kan danda'u immoo nama sana akka nama isaan miidhuu danda'utti yaaduudhaan gocha suukkanneessaa raawwachuu akka danda'an himanii. Barreessaan olaanaa eegaa Dr. Warqinee Gabayyoo fi Gamtaa Afrikaa Koomishinar dhimma siyaasaa nageenyaa fi tasgabbii Ambaasaadar Bonkolee Adiyee haala waqtaawaa Sudaan irratti mari'atan. Mariin kun karaa marsariitii kan gaggeeffame yoo ta'u, hooggantoonni dhaabbilee lamaanii walitti bu'iinsa Sudaan keessa jiru furuuf tattaaffiiwwan nageenyaa taasifamaa jiru irratti yaada wal jijjiiraniiru. Dhaabbileen lamaan Sudaan nagaan waaraa akka dhufuuf waliigalteen waraana dhaabuu akka taasifamuu fi Sudaan gara siyaasaatti akka deebitu hamanaa isaanii walitti fiduun hojjechaa akka jiran heerameera.
Jaappaanitti ambaasaadar Itoophiyaa ambaasaadar dhaabaa dabalee dureeyyiin qabeenya biyya alaa carraa daldalaa fi haala mijataa investimentii Itoophiyaan qabdutti gargaaramuun itti fayyadamuu akka qaban waamicha dhiyeessan. Walga'iin idilee 55ffaa Eeshiyaa Afrikaa Arabaa qopheessummaa imbaasii Itoophiyaatiin Tookiyootti taa'ame. Waltajjicha irrattis ambaasaadaronni fi dippiloomaatonni Itoophiyaa, Eeshiyaa, Afrikaa fi Arabaa 100 ol ta'an kaampaaniiwwan Jaappaan irraa kanneen bakka bu'anii fi hooggantoonni mootummaa irratti hirmaataniiru. Sababa ho'a olaanaan balaa abiddaa bosona mudateen lubbuun namoota 44 darbuun ibsame. Balaan abiddaa bosonaa Aljeeriyaa, Xaaliyaanii fi Giriikitti mudate kun gandootaa fi bakkeewwan bashannana irratti babal'achaa dhufuu isaaniin lubbuun namootaa darbuun ibsameera. Kana malees jiraattonni kumaatamatti lakkaaman qe'ee isaanii lakkisanii akka ba'an taasifamuun BBC'n gabaaseera. Balaan abiddaa bosona mudate kun naannawaa galaana Meeditiraaniyaatti ho'a olaanaa mudateerraan kan ka'e ta'uu ogeeyyiin ragaa haala qilleensaa jiraniiru. Aga ammaatti Aljeeriyaatti lakkoofsi namoota lubbuun darbanii olaanaan kan galmaa'e yoo ta'u loltooti 10 jiraattota baraaruuf hojjechaa kan turan dabalatee namoonni 30 du'uun gabaafameera. Sababa walitti bu'iinsa naannoowwan miidhaman deebisanii ijaaruuf baajanni miiliyoonni 60 ragga'e. Siitiin Haji. Sababa walitti bu'iinsaan naannoo miidhaman deebisanii ijaaruuf bajanni doolaara miliyoona 60 ragga'e. Itoophiyaatti sababa walitti bu'iinsaan piroojeektii naannoo miidhaman deebisanii ijaaruu koreen hundaa'ee bara bajataa 2016tti walitti bu'iinsaan naannoo miidhaman deebisanii ijaaruuf bajanni oolu doolaara miliyoona 60 ragga'u ifoomse. Magaalaa Bishooftuutti walga'ii koree olaanaan gaggeeffame irrattis raawwii bara bajataa 2015 fi karoora bara bajataa 2016 irratti hooggantoota waajjira qindeessaa fi hojiirra oolmaa piroojeektichaan dhiyaate irratti mariin gaggeeffameera. Walga'icha irrattis deetaan ministeera Mallaqaa Aadde Samarit Taaswaasawii fi deetaan ministeera dhimma dubartootaa fi hawaasummaa Aadde Alamituu Umuut dabalatee qaamoleen dhimmi ilaallatu garaagaraas kan argaman yoo ta'u bara bajataa 2016ttis qaamoleen dhimmi ilaallatu itti gaafatamummaa isaanii akka bahaniif tajaajila bu'uuraa hawaasaaf dhiyaachuu qaban hojiirra oolchuuf sochii cimaa taasisuun akka eegamuu fi kallattiin kaa'amus eerameera. Hojiilee karoorfaman gaggeessuufis bajata doolaara miliyoona 60 miseensonni koree olaanaa ragga'uu ragaan ministeera Mallaqaa irraa argame kan ibsu yoo ta'u walitti bu'iinsaan piroojeektiin naannoo miidhaman deebisanii misoomsuu mootummaa Itoophiyaa fi baankii addunyaa gidduutti waliigaltee mallatteeffameenis bara faranjoota 2022 irraa eegalee bajata doolaara miliyoona 300 waggoota 5 hojiirra kan oolu ta'us ibsameera. Gabaasni kan tajaajila oduu Itoophiyaati. Korri Raashiyaa Afrikaa kan marsaa lammaffaa biyyoota Afrikaa 50 ta'an waliin Raashiyaa magaalaa Piitersbergitti guyyoota lamaaf gaggeeffame jedhame. Dabalatasaa odaaftamu akka taanutti qindeessa. Korri Raashiyaa Afrikaa adoolessa 27 hanga adoolessa 28tti biyya Raashiyaa magaalaa Seent Piitersbergitti gaggeeffamaa jedhame. Kora marsaa lammaffaa gaggeeffamu jedhame kanarratti bakka bu'oonni biyyoota Afrikaa 50 ni argamu jedhame kan eegamu yoo ta'u kanneen keessaa walakkaa kan ta'an gaggeessitoota biyya isaaniitiin akka bakka bu'an ibsameera. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed kora yaa'ii jalqabaa bara 2019 ta'ame irratti hirmaachuu isaanii ni yaadatama. Kan marsaa lammaffaa kana irratti hirmaachuu isaanii ammoo miidiyaaleen Raashiyaa gorsaa olaanaa dhimma alaa Kremlin Yurii Ushakov wabeeffachuun gabaasaniiru. Kora baranaa irratti dhimmi midhaanii fi xaa'oo ajandaa dubbii ta'u jedhamanii kanneen eegaman keessaa warra ijootis jedhameera. Gama biraatiin waraana Raashiyaa fi Yuukireen gidduu adeemaa jiruun kan miidhamanii fi garee lamatti kan hiraman biyyoonni Afrikaa dhimma nageenyaas ni kaasu jedhamee eegama jechuun BBC'n beeksiseera. Mariin kun torban darbe Raashiyaan waliigaltee midhaan Yuukireen gabaatti dhiyeessuu keessaa baatee ofiin midhaan Afriikaaf akka dhiyeessitu erga ibsitee booda gaggeeffama. Koreen kora kana qopheessaa jiru hanga ammaatti dureewwan biyyoota Afrikaa 50 walga'icha irratti akka argaman mirkaneessaniiru jedheera. Pireezidaantiin Yuugaandaa Yoweri Museveni fi pireezidaantiin Afrikaa Kibbaa Saayiriil Raamafoosaan akka hirmaatan ifatti beeksisuun himameera. Pireezidaantiin Raashiyaa Vilaadimiir Puutiin walga'ii guyyoota lamaaf tura jedhame kanarratti gaggeessitoota biyyoota Afrikaa garaagaraa waliin dhuunfaatti akka wal arganii fi akka mari'atan ni eegamaa jedhame. Marsariitiin waa'ee kora kanaa ifatti baname walga'ichi hariiroo Raashiyaa Afrikaa gidduu jiruuf taatee sadarkaa olaanaatti gaggeeffamudha jechuun ibsameera. Kora Raashiyaa Afrikaa jalqabaa kan bara 2019 gaggeeffame irratti pireezidaantiin Vilaadimiir Puutiin biyyi isaanii sochii daldalaa Afrikaa waliin qabdu dachaan dabaluuf waadaa seenanii turan. Haa ta'u malee sochiin daldalaa Raashiyaa fi Afrikaa gidduu jiru bakkuma waggaa 5 dura ture irra dhaabbatee hafee jedhame. Dabalataanis sochiin daldalaa Raashiyaan biyyoota Afrikaa waliin qabdu Masrii fi Afrikaa Kibbaa qofa keessatti daangeffamee hafeera jedha BBC'n. Gama biraan gargaarsi namoomaa Mooskoon biyyoota Afrikaatiif dhiyeessitu kan Waashingten waliin wal bira qabame yoo ilaalamu gadi aanaa ta'uun ibsameera. Kora Raashiyaa Afrikaa kana irratti daldala meeshaa waraanaatii hanga dhiyeessii midhaan dheedhiitti ajandaa marii qabamaniiru.
torban dura Raashiyaa waliigaltee daldala midhaan dheedhii Yuukireen Black Sea jedhamu keessaa ba'uun ishee ibsamee ture. Jaarsummaa mootummoota gamtoomaniin geggeeffameen waliigalteerra akka ga'ametti Yuukireen midhaan dheedhii ulaa galaanaa ishirraan gara biyyoota akka qalleeyyiitti akka ergitu dandeessisee ture. Raashiyaan waliigaltee kana keessaa ba'eera erga jetteen booda carraan midhaan biyyoota Afrikaa akka qalleeyyii ta'aniif biliisaan yookaan gatii rakasaan ittiin ergituuf jiraachuu eertee turte. dhiyeessii midhaan dheedhiitiin alatti ajandaan walga'ii biraa dhiyeessii xaa'oo akka ta'u ministeera dhimma alaa Raashiyaa keessatti aangaa olaanaa kan ta'an Oleg Ozerov gaazexeessitootatti himuu BBC'n gabaaseera. Barreessaan olaanaa mootummoota gamtoomanii Antonio Guterres Raashiyaan akka waliigaltichatti deebituuf gaafachuun himameera. Sagantaa marsariitii qorichaa irratti ba'e akka agarsiisutti geggeessitoonni kora guyyaa 2 tura jedhame kanarratti dhimmoota akka nageenyaa, saayinsii fi teekinooloojii dhiyeessa namoomaa irratti mari'achuu akka danda'an beeksiseera. Kora Raashiyaa Afrikaa kan bara 2019 godhame kan qopheesse pirezidaantii Masrii Abdul Fattah al-Sisi fi pirezidaantii Raashiyaa Vladimir Putin ture. Kora sana irratti hooggantoonni biyyoota 43 kan hirmaatan yoo ta'u xiyyeeffannoon Putin walabummaa mootummaa fi fedhii Raashiyaa haala siyaasaa yookaan waan biroo malee gargaarsa yookaan waliigaltee daldalaa dhiyeessuuf qabdu cimsanii irratti mari'atanii turan. Kan daawwachaa turtan wiirtuu miidiyaa irraa oduun galgala kanaaf qabannee dhiyaanne kana fakkaata ture. Nu daawwachaa nu waliin turuu keessaniif hedduu isin galateeffanne wiirtuu miidiyaa irraa qophiilee hafan waliin turtii gaarii qabaadhaa.